guddaa galateeffannaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii sa'a kanaa waliin an hawwii taaffasaatii hanga xumuraatti nu waliin tura. Ijaarsa simmintoo biyyaalessaa indaastiraal kompleksiif baasii doolaarrii miliyoona 300 fi miliyoonni 50 walta'iinsa kaampaanii East Africa Holding fi West International Holding Chainaan hojjetamuuf magaalaa Diree Dhawaatti dhakaan bu'uuraa kaa'ameera. Afyaa'iin mana maree Federeeshinii obbo Adaan Faaraa warshichi yeroo qabameef keessatti xumuramuun hawaasa naannichaa fayyadamaa akka taasisuuf mootummaan deeggarsaa ni taasisa jedhan dabalata qabna. Kaampaaniiwwan East Africa Holding fi West International Holding China jedhaman waliin ta'uun warshaa sibiilaa fi simmintoo baasii doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 50 magaalaa Diree Dhawaatti ijaaruuf dhakaan bu'uuraa kaa'ameera. Kunis hanqina galtee ijaarsa Itoophiyaan keessa jirtu kan hir'isuuf ta'uun kan abdatamedha. Jiraattonni naannichaa ijaaramuun warshaa kana carraa hojii kan isaaniif uumuu ta'us abdatan. ልማት አገሪቱ ያስፈልጋል እዚህ አካባቢ ደግሞ misoomni biyyattiif ni fayyada naannoo kanatti ammoo dargaggootaa fi hawaasa as jiruuf gama carraa hojii uumuutiin faayidaa guddaa qaba ለሰራተኛውም እዚህ አካባቢ አንድ አጥቃቅን ነገር የሚሸጡትም hojjetaafis namoota meeshaalee xixiqqoo garaagaraa gurguraniifis namoota hedduu ni fayyada hojjetaanis humna isaa hojjetee ni fayyadama carraa hojiis ni uumaaf. Durataan boordii East Africa Holding obbo Buzaayyoo Taaddala carraa hojii jiraattonni naannichaa eeggatan ijaarsa warshichaa eegalee ni argatu jedhan. በቀን 5000 ቶን የማምረት አቅም ያለው የሲሚንቶ ፋብሪካ እንዲሁም በአመት 300,000 ቶን የሚያመርት የብረት ፋብሪካዎችን የሚይዝ ይሆናል. warshaan simmintoo guyyaatti toonii 5,000 oomishuu fi dandeettii kan qabu waggaatti ammoo toonii 300 kan oomishuu fi warshaa sibiilaa kan qabu ni ta'a. Wayita ijaarsaa isaatti hojjettoota 2,000 ol akkasumas piroojeektichi xumuramuun wayita gara hojiitti seenu lammiilee 10,000 ol ta'anii fi carraa hojii kan uumu ta'a. Itoophiyaan investimantiif mijattuu ta'uu isheen walta'iinsaan gamoo indaastirii simmintoo biyyaalessaa ijaaruuf murteessuu isaanii bakka bu'aan kaampaanii West International Holding China Yang Jong himaniiru. Sagantaa dhakaa bu'uuraa kaa'uu kana irratti kan argaman ministeerri daldalaaf indaastirii obbo Malaakuu Allabal imaammanni daldalaaf fooyya'uun walqabatee abbootiin qabeenyaa biyya alaa abbootiin qabeenyaa biyya keessaa waliin hirmaachuuf fedhii agarsiisaa jiraachuu fi ijaarsi gamoo warshaa simmintoo biyyaalessaa agarsiistuu tokko ta'uusaa ibsaniiru. ቀደም ሲል ለውጭ ባለሀብቶች ያልተከፈቱ እንደ ሲሚንቶ ፋብሪካ አይነት ፕሮጀክቶች ለውጭ ባለሀብቱ በመከፈቱ ምክንያት በርካታ የውጭ ባለሀብቶች በዚህ ዘርፍ ላይ ለመሰማራት ከፍተኛ ፍላጎት አሳይተዋል። kanaan dura abbootii qabeenyaa biyya alaatiif kan hin banamne carraan piroojeektiiwwan akka indaastirii simintoo amma sababa abbootii qabeenyaa biyya alaatiif banameef hedduun isaanii damee kana irratti hirmaachuuf fedhii guddaa agarsiisaa jiru. Kunis imaammatni jiru jijjiiramuusaa kan agarsiisudha. Afyaa'iin mana maree Federeeshinii obbo Adaan Faaraa warshichi yeroo qabamee fi qulqullina jedhameen xumuramee hojii akka eegaluuf qaamoleen mootummaa dhimmi ilaallatu deeggarsa taasisuu qabu jedhan. የድሬዳዋ አስተዳደርና በየደረጃው የሚገኙ የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አመራሮች እስካሁን እያበረከታችሁ ላለው ድጋፍ ምስጋና እያቀረቡ bulchiinsi magaalaa Diree Dhawaa fi hooggantootni mootummaa naannoo Somaalee deeggarsaan gammatti taasistaniif isin galateeffachaa piroojeektichi xumuramuun eebbaa fi oomishaaf qaqqabuuf deeggarsi keessan hanga dhumaatti murteessaa waan ta'eef waamicha koo dabarsuun barbaada. Piroojeektii kanas hawaasni naannichaa akka ofiisaatti abbummaadhaan qabachuun adeemsa ijaarsichaas ta'e fuulduratti gara oomishaatti yeroo galu deeggarsa keessan akka taasistanii fi akka mirkaneessitaniif adaraan isiniin jedha. East Africa Holding fi West International Holding China hojii hawaasa naannichaa fayyadamaa taasisuu cimtanii akka hojjettan carraa kanaan hubachiisuun barbaada. Kaampaaniiwwan East Africa Holding fi West International Holding China jedhaman kanaan dura godina Shawaa Kaabaatti wiirtuu indaastirii lammii ijaaruudhaaf dhakaa bu'uuraa kan ka'an yoo ta'u magaalaa Diree Dhawaatti indaastiriin kompileeks lammaffaan isaa kan ijaaramu ta'asii jedhameera. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miliyoona 67 fi 100 fi 95 tti tilmaamamu to'annaa jala ooluusaa ministeerri galiiwwanii beeksise.
Meeshaaleen kontiroobaandii kunniin to'annaa jala kan oolfaman bitootessa 30 hanga eebila 7 2013tti buufataalee gumrukaa adda addaatti to'atamuun isaa ibsameera. Meeshaalee tilmaamaan birrii miliyoona 36,400 fi 80,000 olitti tilmaamaman gara biyyaa galfamuuf wayita yaalamutti to'atamaniiru. Meeshaalee birrii miliyoona 30 fi 700 fi 15,000 ol ammoo biyyaa baafamuuf wayita yaalamutti to'atamuun isaa ibsameera. Meeshaaleen to'annaa jala oolfaman qorichoota, maallaqa biyyoota garaagaraa, oomishaalee nyaataa, meeshaalee faayaa, uffataalee, meeshaalee jijjiirraa keessatti akka argaman ragaan ministeera galiiwwanii irraa argame ni mul'isa. Ministeerri albuudaa fi boba'aa Injiinar Taakkala Uumaa addunyaatti Daayireektara Afrikaa Bahaa fi Kibbaa Usmaan Diyoon waliin mari'atan. Injiinar Taakkala Uumaa riifoormii fi jijjiirama imaammataa fi seera damee albuudaa fi kanneen wal qabatan irratti ibsa laachuu ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun hojiiwwan damicha irratti hojjetaman ilaalchisuun hoogganticha waliin mari'achuu himaniiru. Baankii addunyaatti Daayireektarri Afrikaa Bahaa fi Kibbaa Usmaan Diyoon gama isaaniitiin baankiin addunyaa hojiiwwan damee albuudaa fi boba'aa irratti hojjetamu akka deeggartuu ibsaniiru. Akkasumas deeggarsa ogummaas kan taasisan yoo ta'u, fuula duratti deeggarsa ijaarsa dandeettii fi investimentii irratti akka taasisanis mirkaneessaniiru. Barbaacha kuusaa qabeenyaa teekinooloojiin deeggarame irratti waliin hojjechuufis walii galaniiru.